Dorgommiilee fiigicha gabaabaa hanga maaraatoonitti kaleessaa fi dheengadda biyyoota garaagaraatti dorgomeen atleetonni Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis fiigicha daandii kiiloomeetira 5 biyya Faransaay magaalaa Lille keessatti dilbata kaleessaa fiigameen atleetiin Itoophiyaa yoomiif qajeelchaa reekoordii kiiloomeetira 5 kanaan dura atleetiidhuma Itoophiyaa Barihuu Argaawwiin qabamee ture sekondii tokko qofaan hir'achuun otoo hin fooyyessin hafee jira. Haa ta'u malee dorgommicha daqiiqaa 12 fi sekondii 50 galmeessuun injifateera. Kana malees sa'aatii fooyyaa mataa isaatii sekondii 3 fooyyeffachuu danda'eera. Dorgommii maaraatoonii guyyaadhuma kaleessaa biyya Kooriyaa Kibbaa magaalaa Si'oolitti fiigameen atleetonni Itoophiyaa wal duraa duubaan sadarkaa tokkoffaa hanga 5ffaa bahuudhaan mo'ataniiru. Maaraatoonii Si'ool kana Admaworq Walaliin yeroo lammaffaa fi yegguu injifatu sa'aatiin ittiin galeessaa 2 fi daqiiqaa 5 fi sekondii 27dha. Shifarraa Taamiruu, Haftuu Takluu, Oliiqaa Addunyaa fi Ashannaafi Mogas atleetota lammaffaa hanga 5ffaa ta'uudhaan xumuranidha. Gama biraatiin maaraatoonii New Taipei City Wanjeeshii biyya Taayiwaanitti kaleessa dorgomeen atleet Baqqalach Guddataa reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifatteetti. Sa'aatiin ittiin galtee 2 fi daqiiqaa 29 fi sekondii 25 yoo ta'u Masrat Dinqee fi Gabaanesh Ayyala lammaffaa fi sadaffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommii booda atleet Baqqalach Guddataa sagalee Ameerikaa wajjin turtii gooteen dorgommicha mo'achuu isheetti gammaddee dorgommichaaf qophii gahaa ta'e gochuu dhabuu ishee eerteetti. Ji'a tokko fi torbee tokkoon dura Dubaay fiigeen ture. Sababuma sanii achi deebi'anii itti qophaa'een tureyyuu isa Dubaay. Yaa akkan itti qophaa'etti milkii isaa baay'een arganne waan ta'eef sababuma saniif baay'ee xiqqoo ishee injiraamii taamilee xiqqoo ishee nutti dhaga'amee ture waan ta'eef sanumaaf jecha akka carraa ta'ee dorgommichi kun hin jira jennaan immootiin yaduudhaaf yaadee. Mo'achuu kootiif baay'ee itti gammadee dorgommichi Taayiwaanii iddoon isaa illee baay'ee ulfaataa bu'aa ba'ii ture. Naammoo dorgommichi jalqabaa kaasee haga dhumaa baay'ee rooba ture. Sanas ta'ee kanas garuu dorgommicha mo'achuu kootiif baay'ee gammade. Morkiin sin taasistan maal fakkaataa ture? Morkiin nuti taasisnee dorgommichi akkuma beekamu baay'ee rooba waan tureef jalqabaa kaasee haga dhumaa kana duratti fiigeen beeku garuu jalqaba kooti. Hagas mara sa'aatiin isin dhufaa yaadni garuu ani hagan danda'u tokko hagamuu koo danda'e bakka sa'aaticha iddochaa fooyyessuudhaaf riikardii iddochaa cabsite boonis taayimillee waan qabuuf yaaluun qabadhee yaalee akkasumas immoo Waaqayyo wajjin naa milkaa'ee garuu wal morkichi jiru baay'ee cimaa ture. Itoophiyaa atileetota Itoophiyaa qofa osoo hin taane atileetonni Keeniyaa illee turani. Garuu morkichi isaanii hundaayyuu galmaan ga'uu kootiif baay'ee gammachuu guddaan itti dhagahame. Mee karoorri kee kanaa boodaa'u maalidha? Filaaniin koo inni itti aanu mootii kanuma caalaa cimee hojjedhee akkuma eenyumaayyuu Alam Waancaas Oroompiikis akka xuriyyee fi akka meerikii taanee meedaaliyaa fiduu fi biyya kootii fi maqaa kootis immoo kana caalaa ol kaasee addunyaa irratti beeksisuu fi biyya koo waamsisuu barbaadan jedha. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Room kaleessa dorgomeen Iraan atleetiin Morookoo Toofiik Alam sa'a 2 fi daqiiqaa 7 fi sekondii 43 galmeessuun yegguu injifatu atleetonni Keeniyaa Wilfred Kiiganii fi Roogers Keeroor lammaffaa fi sadaffaa ta'uudhaan sadarkaa keessa yegguu galanii dubartootaan atleetonni Itoophiyaa Fooyizaa Ahmadii fi Zinnash Dabbaba lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Atleetiin Keeniyaa Beetii Kimkooy dorgommicha injifachuu dandeesseetti. Dorgommii maaraatoonii kanarratti dhalataan lammii Itoophiyaa kan ta'e Ermiyaas Ayyalan maaraatoonii Room kana miila qullaa fiiguun xumure. Hojii gaggeessaa fiigicha guddicha Itoophiyaa kan ture Ermiyaas Ayyalan seenaa atleet Abbabaa Biqilaa maaraatoonii Roomaa irratti miila qullaa fiiguun xumure yaadachuuf akka fiigee turtii sagalee Ameerikaa wajjin godhe irratti ibseera. አትሌቲክስ ደግሞ መሰረቱ በአበበም ስለተጣለ አትሌቲክሱ በአጠቃላይ ያሉ ብርቅዬ አትሌቶች ብዙ ናቸው። ግን መሰረቱ አበበ ስለሆነና በባዶ እግሩ መሰረቱን ስለጣለ እሱን ለመጀመር ብዬ ነው ጀመርኩትና ያው ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው። አትሌት አበባ ቢቂላፍ እዶ ጉዳን ቀባ እኒ ቡራ አትሌቲክስ ብየ ኬኛቲ ከናፍ ሰያደቹፈን ጀቻ ሚለ ቁላ ፊጌ ወጋ tokko fi walakkaa olin shaakale baay'ee ulfaataa ta'us boodarra garuu damdamachuun dorgommiileef qopheesseera. Kaayyoon kun ni guddaa biyya koo beeksisuu fi hojiilee Abbabaa kanaan dura hojjete addunyaan akka yaadatu gochuudha.
Waggaa 63 kaleessaa Ababaan dirree kanatti seenaa yogguu hojjetu kabaja guddaa argateera. Hanga ammaattis iddoo olaanaa qaba. Keenya isaa godhachuun fiiguun koo irra caalaatti akkan jabaadhu na taasiseera. Atileet Ababaa Biqilaa waggaa 63 dura magaalaa Roomitti miila qullaa fiiguun medaaliyaa warqee Oloompikaa Afrikaaf kan jalqabaa ta'e injifachuun isaa kan yaadatamudha. Ermiyaas bara dhufu maaraatoonii Giriik, maaraatoonii Tookiyoo fi Olompikii Paaris bara 2024 Faransaayitti gaggeeffamu irratti miila qullaa fiiguuf karoorfateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaan Naggasaa, Stockholm, Sweden.